No, kwa Abu Mas. Okay, kakachisa kasi. Kakachisa bakka boka kakachisa mat gargaarsa le jirani. Ani ninka kada wanti tokko dumbullon takka. Nafni jette Qur'aana naaka kattu birriin tokko dhimma Wahuma takka waan visa waraquma visa wallaalchi suttin argine jette akhiraate fuldura fi arratti ni kakatta. Ana adda baasa bakka san. Aywa. Sube ambo. Fiizan biyya biraatti fi ka biyya kana wal dhaba. WhatsAppiin galmee namoota wayii sarara qal'aa tokko si ergite isiin waraqaa qal'oo maqaa namoota qabdu wayii qal'oo takka. Tagizee akkatti addaan qaba mul'attu wayii si ergite. Ustaad bilbila sanni qabdii misi. Warri modeetiraa sitti naayima. Monitarri sin darbu neetworkii keetti Ishi tayyib ani immoo nani madhaka waan inni madhu dhiifama naa godha carranaa kenna. Birri biraa qabaadha hin dinne dhumte waan gartee teessan boodarra dhumuu deemti teessan lachuutu nuti isiinis ragaa hafidduudha yookaan akkuma waan hin jedhe intala biraas dhaqaniitu irraa dhugoonfachuu. Takka ammas rakkinni as jiru waan jiru dhaggeeffadha. Sumeeyyuma tanaa fi intala gartee ajansii jidduu sana deemtu rakkinaa jira maaf wallolteetu nuu intalan. Birri waliin waan nama fidu jirti maaf wallalteen intala tanaan sumeeyyan. Kunis waan addaati kan asirratti hin bannu. Kanaaf akkaawuntichuma irratti dabarsite finnaan kun akkaawuntii kana dabaree maalleen kun guyyaa kana birriin kun 200 hin kana. Allaqe achi booda Abu Mas akkaawuntii nama biraa fiduu dandeessi Sumayyaan dhaggeeffadhaa kala maqaa nama dhaggeeffadhaa. biraati. Anni akka kadhallim godhe No, kwa Abu Mas. Okay, kakachisa akkasii. Kakachisa bakka boka kakachisa mat gargaarsa le jirani. Kakachisa kakuma sawa. asitti waan inni dubbachuu barbaadu jechuudha. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu ani carranaaf kennaa. Kakachisa. Sa'aatiin qabu filiis rabbuma jedha carranaaf kennaa ani usheeni mataa oolte jechuudha. Intalli kun waa baay'een irratti gadi na buusaa jiru kun warri modeetira maal jechuudha. Si buusan jiru ganna buusan jedhi. Aboo monitarra Sumayyaan neetworkii keenya qabaadha. namni mana kana kan nama tokko jiru. Neetworkii keessa reeffa obboleettiiti. Uummata namatti kan uummata buusan hin jedhin. Ishaa dhoko. Lakki asli himatan barbaadu dubbii matarra jirraa makaarra keenya irraa Sumayyaa ifama. No himataa miti. Waan xiqqoo bichaan dabarfadhee bu'aa yoom bo'es carraan qabu wallaahi maadaamina waamaa irti. Torbaan himataa jirta ba. Sumayyaa. Daqiiqa shan bicheenaaf dhaggeeffadha waan jechuu Torbaan barbaadu. himataa jirta laal amma waan Sumayyaa jiru. ambo. Fiizaan Abeet. nabira ga'ee fingeenni qofa. Ayba eebbisa kun. Sumayyaa ambo. Fiizaa na hojjedhu jettee birrii itti ergattee kaayiroon dhufne birrii ergitee fiizaan siin ergamne. Nuti keezii biraa isa agabbachi alaagabbachi agi baalachi isu booda leelaa bootaa carratutu. Nuti amma dhimmi dubbataa jirru dhimma birrii kee osoo bakka deemtu hin gahin birrillee dhabdee bakka deemtullee hanqatteedha. Wanni asitti sirraa fuudhuu qabnu jechuudha. Inni waa'ee keezii hiriyyummaa keessa waan waliin dabarsitanii asitti illee haasayamu sirraa fuudhullee yeroo hin qabnu. Amma ati ka gootu. Ani birrii fiizaa na hojjedhu jedhe itti ergadhe isiinuu siin haa jettu atoo itti waliigaltanii ergattee miti atoo isiin si hawwate yoo waraqaa akkanaa maansitti agarsiisanii fi ka maqaa namootaa qabu sanii fi onlaayin fiizee fi tikkeetii Addis Ababaa Kaayiroo maqaa keetiin jedhu waasappii keessatti siin ergamin hin argine jettee kakatuudha. Sumayyaallee kakattee birrii kee haga dandeettu si deebisu kanuma. Ani kan hin jedhe qaxaroo hin qabinaa erga waggaa tokko qaxaroo inuma kadhadha kana booda qaxaroon hin barbaachisu yoo birrii kan kiyya haqa kiyya irraa naa fuutanii akkuma dhugaa hargitan har'uma irraa naa fuudha. Yoo hin fuune immoo arrabbitta feen dhiisa malee ani sadaqaas hin barbaadu akka birrii walitti naa buuftanii Wala hin rabsuu deeman barbaadu. booda jirana mee gabaabsa akaakuu deemna. Hamzaa Shajjaa bira jirtu? Isaa jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhaas hin barbaadu birrii kun irraa qaba birruma konaaf haa kennitoon. Kanuma. Sumayyaa mee takka ani yaada lamarratti walii gala. Yaadni Abuu Mu'aaz bakka maqaa eegu jiru san yaada jabaadha beekaa. Tabiraati yaadni gartee Ustaad Ahmad Hussein jee immoo yaada zaahiraati. Akkaawwantiin fedhe namni fiduu danda'a sii galee. Fedhu akkaawwantii Yuusuf fiduu danda'a, fedhu Abdallaa fiduu danda'a. So amma wanni barbaachisu nama sadaffaa san dirqama barbaachisaa beekaa. Jara keenya bakka tanatti kakuu waan jaamammee dhiisanaa isiniin jee. Maaliif beektaa? Yoo kakatte amma anti ergeettee yoo kakatte taanis ittiin natti hin ergineettee yoo kakatte jidduu kana wayiin baduu deemaa beekaa. Maqaa namaa baduu deema. Akkas. Sii galee? Waan kanarra wanni irra caalu obboleettiin teenyatuun akkaawwantiin isiin irratti ergite ni jirti. Sumayyaan ni beekti. Sumayyaan ammoo akkaawwantii isiin irra ergite. Reefu Abdii Geetaachoo waan bareedaa jee waan nama wal taasisu.
akkaawwantii nambara kuma takkarraa eegalee ilaa hanga wanni dhumsa yoo ergan abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u. Akkaawwantii ta'e ergiin naan ja'anii jechuun hin ta'u sumayyaa teenya sumayyaa tasfaayee dhagaye. Akkaawwantii ta'e ergi risiita guyyaa akkanaa ibaluttiin erga yoo kan jettu taate abdii geetaachoo si gargaaruu danda'a bakka baankii dawwalee nama kana waan akkanaa godhanii waan akkanaatiif jecha guyyaa akkanaa fi hangana jidduu maallaqa isiin tiraanisfar goote barbaannaa. Eenyu irratti akka isiin goote. Even gartee ganama boru waan kana dawwalee silkiidhaan goosisuu danda'a waan nama dhibaatii miti kun. So akkaawwantiin ergiin gaafa siin jaan akkaawwantii ta'e koodii wajji namni loogiin hin godhiniidha malee akkaawwantii keenya nama hedduutu harkaa qaba garuu waan akka godhuu hin danda'an si galee akkasuma eegumas. Ameerikaatu kiyya Ameerikaa wani qaba lakkoofsa. Koodiidhuma waliin osoo ergite koodiidhuma waliin waa tokko gochuu hin danda'amu. Koodii waliinuma ergite bilbila kiyyaatti akkaawuntii san banamee aktiif ta'ee baankiidhaa koodiin naa ergamee aktiveeshin koodiin ergamu malee baankiidhaa waa tokko gochuu hin danda'amu. Kanaafuu sumayyaan bakka sani laal sumayyaa teenya bakka san akkaawuntii kana yoo dabarsan yeroo biraatiif laachuu baate lallaadha yoo abumaatu fi amaliin ta'e alatti nama biraan amala. Dhagayniin fixadha. Abu Muazis ni amanna, Abdii Geetachootis ni amanna, obboleessa keenya nama asirra jiru aslii hunda ni amanna nuti. Wanna kana amma maallaqa akkaawwantii ta'e sirraa dabarsuuf osoo hin ta'in ati si qulqulleessuuf gaafachaa jiranii beeki. Hoggaa ati akkaawwantii tiyya namatti hin ergu jettu kana ummanni gama jalaa maal jaabee ta'a sumayyaa waan takka taniin arku jiruun si hima. Maqaan taane san sirra dhiiba. An akka ati maqaan taane fudhattu hin fadhuu beeki. Akka kakattanii sin fadhuan. Maaliif jennaan yoo kakattan maqaa keetii bakka tan abba duudeema sumayyaa tasfaayee dhagaye. Zaahira jiru. Kakuu osoo hin tahin pruuviin yoo as baate maqaan keessan ni qulqullaawa. Kumni 200 umaatii miti maqaatu irra guutuu. Carraan kooti waan gaafannu gaafanne. Abdi yeroo tokko carraa naa kennu kanneen. Eshi Alex. Dhaggeeffannee irraa galatoomi carraa naa kennu keetiif sinis galatoomaa. Abu Muazis gaafii gaafataniiru gaaffiiwwan ijoo gaafatamuu qaban jechuudha. Gaaffiin ijoo gaafatamuu qabu sumayyaan qarshii harkaa fuuchuu sumayyaan qarshii itti kennu. Sana booda immoo viizaan hojjetamuu dhabuusaa ragaa yoo jiraate jennaan ragaan natti ergame hin jiru jetteetti. Ilaa aslii an dhugaarra dhaabbattee abbaa fedhe yoo ta'e gamas gamanas utuu loogiin godhin dhugaarra dhaabbattee yeroo ati dubbattu tan si beeka jechuun keetii tan si beeka. Dubbiin kun immoo suma biraa atumti nagaan kee gaafa. Xiyya taballaa birrii yeellam naan jettee siin jedhe kana ol akkamatti ta'u barbaadde. Kanaafan siin jedhaadha bar gaafii qaxxaamuraa gaafatamu hin jiru. Yetaballaa birrii yeellam maalat laviizaa lallijituu yetalaakee birrii yeellam maalan no. Kana jechuun qarshiin kun sumayyaa bira jira dhugaatti muraatii. Birriin nyaatamu hin jiru jechuun viizaan hin dalagamne jechuu miti galee tokko lammaffaa irratti dammoo osoo hin kaffalamin birriin dalagamu si galee. No. Koi. Ani amma yaada dhuunfaa. Aan namitti haasee afaan amaaraa kana hedduun beeku waan namitti natti haasa'u keessa wanni naa gale ana akka asirratti bilbilaan sagaleellee hin waraabbanne yetaballaa birrii yeellam naan jette. Ani sagaleellee si waraabu sumayyaan saroo na waraabdee wallollee jette si waraabne jedhani wallaahi hin waraabnellee. Indeen noo akkana afaan kana sirriitti hin beeku nama fallakkebat bootaa maxaalu na jette nama sirkii tirfii qabu malee namitti no soal sirkii tirfii qabaadhee itti dawwalee ol kaasa yetaballaa birrii yeellam hin jette. Tasumayyaan sirkii naa kennite. Waan naan jette jette ammallee na beekti kaayiroo jira waan ta'eef hin beekti. Inna paaspoortii kuxurii si ergaa eega hojjette deemi tikkeetii sannaa baasi jennaan ani jette. Biyya kana keessa jira uhud lissaafar noo jette. Kaamasiif ezii agar hintingaa manna kaakaa xalfallegim jette. Bakka oolaa irra bakka bulantu caalaa jette. Sigalee miti. Amma sigalee. Amma naagaleen yaanni kee naagalee jalqabas na dhaabe baatii jahaa jette. Karaa tokko yoo deemne amma karaa gabaabaan jira bar. Karaa gabaabaa jira. Kun abbaa barbaadan warra as jala jiru nama fidu isinii galchaa waggaa 2 dura doolaara 700 dhufa namni. Doolaara 700 birrii Itoophiyaatti yoo deebisan 240 ta'u. Kisaaraa tikkeetii 600, 300, 400 doolaara 700 sanitti qabanii birrii hafe mootu sumayyallee deebisuun karaan gabaabaa namni akkanumaa wadhiiba malee amma jarri walma darbii taate firiyaa taate wadhiibi. Amma dogoggorri eessa jira beektaa dhaggeeffadha.
Dhugaa Dogoggorri dhugaatti reetu. reetu. An bakka dogoggorri jiru isinitti hima. Takkaan Sumayyaa yeroo san ta'uu fi itti fufuu haaraa waan taateef namittiin birrii kana hunda gaafattee birrii kana hunda nyaatte. Takkaan immootu birriin Sumayyaa biratti hafe. Amma isin galeemi. Tun barka falte. Sumayyaa illee naman dhaggeeffadhu. Tun kafalte an dheengadda ayyuu maal jedheen abbaan kasi fide ganda abbaa manaa keetiti. Nama ka biyya kanaa hunda fidu facaatuun jechuun. Nama kana hunda ijoollee Abu Sabraddiin mucayyoo tiyya Sumayyaa namoota baay'ee biyya kana dhufan dallaalli yoo karaa leen dubbise walii gala isatu nama fide hedduu baay'inaan osoo mucaan ganda abbaa mana keetii kasi fide jiru maaliif amaara bira deemtee jedheen kana jechuun maa shawwadamteedha dhuftee baatii 2 moo 3 bar Sumayyaan waan kana akkuma dhufeenidha asli tokkoffaa irratti baatii 2 fiti ani yoona qubadhu Malish Alex ati dubbii keessan jirtu waan ta'eef ati akkan dubbataan jirtu dhiifama. Asli ka bakka kanatti an deebisiif deebisa jechuudha. Tokkoffaa irratti waan kun akkuma ani dhufe inni takka jedhu. Lammaffaa irratti dammoo Mubaarakiin ana daareetiin afaan haasa'eemti yeroo biyya jiru ani fi Mubaarak wanti nuti wal beeknu tokko iyyuu hin jiru. Erga sanidha abbaa manaa kiyya kan wal na barsiise. Sababbiin itti wal barannellee birrii jijjiirrachuufan nuti wal baranne jechuudha. Inni birrii jijjiira waan ta'eef sababa kana. Abu Sabraddiin yoo akkana goone hoo. Irratti dammoo Amma Abu Muwaaz akkana goone. Yaada kennattanii isinillee. Ila. Ijoolleen kun lamaan obbolaa lamaantu wal dhabe. Sumayyaa amboo deebisa. Obbolaa lamaantu wal dhabe. Namni tokko bakka kana nageessii jedhee yoo mallaqa namatti kenne yoo bakka san hin geessin badii ka qabu abbaan geessisan. Sumayyaan Kaayiroon dhufneemi badii nameen nu bira jira. Birriin haa namitti nyaattu. Haa Sumayyaa biratti hafu. Haa hafu iyyuu baatu badineen nu bira jira amma akkanatti Alex. Eega mucattiin Kaayiroon dhaqin. Sumayyaa bira jiraadha bara ammas amma Sumayyaani dogoggora isii dogoggora jettee fudhachuu dhumatu du'ata itti ta'e amma qinibbirii biraa fiddee sagalee kana itteetti nama biraa achi qindeessitee kaatee waraabdee dhuftee sagalee kanarratti ragaan qabdi sagalee ishee dubbachaa malee gara kanatti hin seenu. Fayyaa Alex kana fidde sana fiddee osoo hin taane Alex manguddummaa ta'e bara dubbii galgala. Akka manguddummaatti. Manninyaam durii wajjin haa ta'u buutii gadi. Kan manguddummaa. Kana booda yoo maanoo tuutte si buuta. An dhugaa naaf galee fi dhugaa himuu qabu sinitti haayimu. Jecha asliirraa asliin jaartittiin asliidhaan jettirraa ka'e yetaballa birree lam ማለት yetaballa birree lam yoo dogoggoraan sume birriin sun sibiratti hafe yookaan kan tikkeettiin dhuguma tikkeettiin kaffalamee kutama yookaan tikkeettii kuteeraa jette kan tikkeettii qofa keessaa baase birriin kan hafe yoo jiraate jedhe yetaballa birree lam erga jette jaartii sanatti immoo erga kennite jaartii sana biraa fuudhi mucaalaa deebisi akka Isaaqitti dhugaan jiru kan natti mul'atu. Ammallee kalee malee dheengadda ina sume waan tokko Kiyaar Bashiir sargii isaa dura abdiin Dubaay deemuu barbaadaa naan jedhe. Mubaarak irraan deemii ati meeshaa Mubaarakii na arrabsaa turtee jedheen. Hin sodaadhee atitti naa kennii naan jedhe. Hayyee Mubaarak sirriitti biyya addaaftiin goone biyyan beeku jedheen Kiyaar irraan deemii jedheen. Kiyaar yoo birriitti yaan itti fuudhe hoonaan jedhe keessani baroonni kun yoo fuudhellee warri Dubaay birrii walii guura sargii booda waan argateen si oofaa jedheen birrii 200 moo 300 Kiyaar irratti ergine miseen jaraan garee gurbisaanii. Kiyaarin ta'e birrii sargiin qorattee mucarraa sirkii kaasuu didde. Gaafa kaan itti bilbilee fiizallee hojjetee fi tikkeetillee muree fi abdii yeroo 3 deebisan. Birrii fiizatii fi katikkeetii hirreegee birrii silaa ofii argatu san bar namni yoo dhugaa tokko dubbanne namni rabbiif jecha biyya biraatti raasnima fidu hin jiru bar waan argatantu jira bar. Anama fakkeenyaaf qabriin dhabu waggaa 2 dura $700 nama fidan. Digalee miti $700 nama fidana. An Sumayyaallee obboleettii tiyya taanillee beeku.